Ayya waaqa jechaan kan hundaa lafa jechaan kan hundaa gurraacha garaa garbaa leemmoo garaa taliidhaa ana jeeftee gumaan baafne an kennitee namatti hin gaabbine guyyaa nagaan ollee halkan nagaan nu bulchi tola gaabbitee nuun kennine toli nuu toli tola kee nuu toli kenna kee nuu kenni woffalaa nagaan balaa nagaan gala kan nagaan nu bulche nagaan nu haa oolchu hamtuu nurraa haa qabu balaa hunda rabbi nurraa haa qabu waan namaan tolle nurraa haa qabu tasa'aan tolle rabbi nurraa haa qabu waan biyyaan tolles rabbi nurraa haa qabu بلا أولي قديمتوس تقدي قديمتوس سمر قابي تعرفتوس رب نور عقب هم تنور عقب ولي نواقل أيانا قاري رب نواقل قطتاير في النجايا إلم تو قادين نجايا وعلى ذلك بيد سبحان ربك نلي بيسانه وفرشا هيي واقع قرات غرا غربالي مو غرا تايلا توكيچ مقادبا واقعيو ريچ مرغات نوگيس يا رب گلن سياغاو زبنو زمان ارارا نو اتو ولي گلتي نو اكل توكما ربي نو اكل وابرداني دفتن كون غرا گل دوغدا لوكوسني اگو لگانگلا او فلا فينفنيتس بشوفتتس او فچي ربي نو اگلچو بدارو ببيتي كفا گبنا ديبنا هرابلا Guyyaan irreechaa guyyaa Oromoon marti bahaalixaa kaabaa kibbaa walitti dhufee michuuwwan isaa wajjin waaqa isaa ittiin galateeffatudha. Finfinneen hora Finfinnee keessummeessuu fi simachuudhaaf faayamtee qophooftee anaa dhufu baga nagaan dhuftan isinin jedhe. Oromoon waaqa uumamaa tokkicha maqaa dhibbaa leemoo garaan taliilaa qulqulluu mudaa fi mudoo hin qabne jechuudhaan guddummaa waaqaa ulfinaa fi kabaja guddaa waaqa uumaadhaaf kenna. Kun beekumsa caaludha. Akka tokko jedhanitti Oromoon beekumsa addunyaa maraaf ta'u kana qaba malee uumama waaqni uume hin waaqeffatu, uumama uume garuu hin galateeffata, hin kabajaa, ulfina isaa ol qabeet haasa'a, akkasumas ragaa ba'a. Ayyaanni irreechaa kaleessa uummata Oromootiin qofa kan kabajamu fi kan akka duudhaan isaa eeggamu kan godhame ta'ullee yeroo ammaa kana sabaaf sablammiin biyya keenya hundumtuu duudhaa waliin ta'ee kabajee uummata Oromoo wajjin sirna galateeffannaa kana ayyaaneffata. Kanaafuu irreechi tokkummaa fi kan obbolummaa kan waliin kabajamu duudhaa guddaa ta'aa deemaa jira. Kanaaf irreechi kan waluu keenyati, irreechi hambaa biyya keenyati. Akka seenaan aadaa fi duudhaan isaa agarsiisutti irreechi hunda caalaa araaraa fi jaalala. Jaalalli fi araara qoricha wal dhabiinsa fi wal jibbinsa addunyaa kanaa fi biyya keenya keessatti mul'atuufis furmaata ta'uu danda'udha. Keessattuu Oromoonni sirna gadaa hin beeknaa, irreecha duudhaa isaa ni hordofnaa, ni kabajnaa jennu hundaaf ittiin jiraachuu malee ayyaana guyyaa tokko kabajnu qofa akka hin taane haalan hubachuu qabna. Ayyaanni irreechaa akkuma nutti agarsiisuu fi sirni gadaa fi duudhaan isaas akka nu barsiisetti teenyee mari'achuu, araara buusuu, tokkummaa uumuu, ijoollee gadaa ta'uu keenya kan ittiin agarsiisnu malee faallaa kanaan deemuudhaan duudhaa keenya gadi qabuun safuu, aadaa fi duudhaa keenyas cabsuu ta'a. Yeroo irreeffannus nagaa ayyaanichaa fi nageenya waloo keenyaa haalaan eeguudhaan duudhaa kana ol qabuu fi kabajuutu nurraa eegama. Duudhaa fi aadaan keenya bareeffachuu, caalmatti hawwataa gochuun itti gaafatamummaa hunda keenyaa yoo ta'u, akka mammaaksi Oromoo jedhutti
gaafa abbaan cabse akka hin taane hundi keenyayyuu itti gaafatamummaa keenya haa baanuun jedha. Irreechi hawwata turizimii ta'ee jira. Finfinneen carraa kanatti fayyadamtee madda turizimii biyyaa fi addunyaa akka ta'u sirriitti hojjechaa jirti. Ayyaanni kun ayyaana nagaa, ayyaana itti of kallu nuuf haa ta'u, Waaqayyo kanaan nu ga'e ammas galanni guddaan hin malaa fi galanni isaaf haa ta'u. Uummata Oromoo fi uummatoota Itoophiyaa hundumtuu baga guyyaa ayyaana irreechaa kan bara kanaa nagaan waliin geenye baga geenye jechuun barbaada. Uummati Oromoo uummatoota biyya kana keessa jiran, Itoophiyaa keessa jiran keessaa uummata guddicha dachee bal'aarra qubatee jiru, uummata gaanfa Afrikaa keessaa seenaa dheeraa qabu, seenaa dheeraa hojjete, uummata bal'aa ta'uun beekamaadha. Waan Oromoon waliin qabu keessaa tokko irreecha yookaan immoo irreessa. Gara dhiyaatti irreessa jedhama, giddu galatti irreecha jedhama. Irreechi ayyaana. Ayyaana irreechi jila. Sirna gadaa keessatti caasaa gurguddaa lamatu jira. Tokko dhaabbata qaalluuti, kaan immoo bulchiinsa siyaasaa kan sirna gadaati. Jilooti akka itti ayyaaneffataman qabu. Ayyaanoti siyaasaa, ayyaanoti biyyoolessaa immoo sirna ittiin ayyaaneffataman qabu. Sirnoota yookaan jiloota Oromoo keessaa gaa irreechi sirna ittiin ayyaaneffatamu qaba, tartiiba qaba, dhaamsa dabarsuu qaba, akeeka qaba. Akkuma sila warri waltajjii gaggeessaa turan dubbatan waan Oromoo tokko taasisu keessaa tokko irreechi. The unifying factor kan Oromoo tokko godhu. Uummati tokko ka jedhamu wanneen waliin qaban baay'eetu jiran jechuudha. Kanaaf irreechi mallattoo tokkummaa Oromooti. Simboolii. Mallattoolee hedduus ni qaba Oromoon. Afaan tokko waliin qaba, aadaa tokko waliin qaba, safuu waliin qaba. Jireenya hawaasummaa, dinagdee walitti hidhatu qaba. Waan Oromoo walitti hidhu baay'eetu jira. Oromoon tokko miti, kibbii fi bayii fi dhii tokko miti nuun jedhu. Oromoon tokko. Oromoon tokko ta'uu qofa miti, uummatoota biraa waliin iyyuu tokko. Uummatooti uummata Oromoo fakkaatan duudhaa tokko waliin qaban hedduutu jiru biyya kana keessatti. Sirna irreechaa kana bifa adda addaatiin akkuma Oromoon irreecha kana kabajatu uummatooti biroos bifa wal fakkaataadhaan bifa adda addaatiin dhaamsuma wal fakkaatu dabarsu. Aadaan uummatoota walittidha. Irreechi aadaadha. Tarii namoota amantiidha kanaa jedhanii kaa'uu danda'u ta'a. Aadaadha. Aadaas ta'u amantiinis amantii keessas aadaatu jira. Wal keessa jira. Hundumtuu wal keessa jira. Gaafa nyaannus gaafa dhugnus namni Waaqan galateeffanne hin jiru. Gaafa hojjennus gaafa baanus gaafa gallus milkiidhaan nu gashee Waaqa hojjennee namni hin dubbanne hin jiru. Amantii kamuu qabaanne jechuudha. Kanaaf irreechi
waaqaaf galata galchuudha. Yeroo waqtii tokkorraa gama biraatti ce'amu immoo sirnatu jira jechuudha. Sirna ce'umsaatu jira. Callumadhanii irra fiiganii ce'utu hin ta'in waan goggodhaman waan hojjetamantu jira galata. Baga iddoo kanaan nu geesse baga bacaqii gannaa keessaa baaftee gara biraatti nu dabarsite baga waan oomishne kana utuu balaa irraan hin gahin oomishni nuti oomishne kuni baga nuun geesse waaqayyo si haa galatu jedha jechuudha Oromoon. Kana qofaa miti bara darbe keessa namooti walitti gaddan yoo jiraatan dhiifama kan itti walii godhan kan wal dhaban yoo jiraate kan itti araaraman yeroo araaraati. Yeroo conflict resolution conflict itti resolve godhanii of duubatti dhiisanii gara fuulduraatti tarkaanfatan jechuudha yeroon kun. Guyyaa akkasii afaan nagaatu haasa'ama. Afaan seedaa jedhu warri Booranaa. Afaan seedaatu dubbatama. Maal jechuudha? Afaan hammina qabu, afaan arraba qabu, lola waan biraa of keessaa hin qabu. Nagaa. Irreechi nagaa. Finna jechuun misooma badhaadhina. Araara. Isa kana of keessaa qaba jechuudha. Kanaaf kabajama. Hawaasi tokko dhimma akkasii waliin qabaachuu jechuun sirna akkasii ijaarrachuu jechuun uummata ijaaramaa, uummata bara dheeraa qaroodhaa jechuudha, uummata qaroodhaa jechuudha. Sirna kun. Kanaaf irreechi kaanis duudhaan keenya kan biroos kan sabaaf sablammoota biroo yeroo gabaabaadhaaf gidduutti qabbanaa'ee akka biraa ta'ee haa turuyyuu malee amma revival godheera. Irreecha revivalism akkanatti bareedee amma akkanatti miidhagee arguun kibba deemnee bakka garaagaraa deemnee bifa kanaan wanni dhokatee ture ol ba'ee miidhagee cululuqee arguu caalaa waan nama gammachiisu hin jiru. Warri aadaa seenaa ofii iddootti deebisuudhaaf qabsaa'anii wareegaman ta'u awwaala keessaa kaanii ol jedhanii kana ilaalanii gammachuu hooddachaa ta'a. Kanaaf callisanii wareegamne bu'aan argameera kana tikfachuu qabnaa jechuudha. Riichuwaalii baay'ee jiru Oromoo keessa fuudhaaf heerumni mataan isaa sirna tokko. Ayyaana qaba, buna qalaa jira, buttaa qaluu jira, buttaas nuu qalchiisaa warra Oromiyaa. Sirna buttaa jedhamu sirna jabaa, sirna tokkorraa raabatti gaafa ce'u warrior class jabina isaa kan inni itti agarsiisu bineensa ari'ee farda gafarsa ari'ee neecha ari'ee qabee sangaa ijaajjiitti kaqalu jechuudha. Gaafa warrior classitti ce'u hawaasa tokkotti ittiin darbu jechuudha. Isa kanas naa qabadhaa irratti hojjennaa. Nus akka aadaa fi ispoortiitti isin bira dhaabbanna kanarratti. Ayyaanota baay'eetu jiran. Akkuma jedhee buna qalaa jira. Sirna bunaas adde warqeen faatti nuu jiru. Akkaataatti buna qalaa, sirnatti buna dhugan, aadaan bunaa, jilli bunaa ni dhufaa jechuudha. Isinitti hin dheeressu. Waan baay'ee jechuu danda'ama. Tarii booda waraqaan dhiyaachuu danda'a. Achi keessatti haasofna homaa rakkoo hin qabu. Baga geessan. Baga waliin geenye galatoom. Waaqayyo nu gargaaree booruu gannaa keessa dukkana keessa nu baasee booqaa birraatti baga wajjin geenye baga geessan baga Waaqayyo isin gargaare jechuun barbaada. Asii achi naas ilaalu baay'ee bareeddu uffata aadaa adda addaa uffattanii jirtu baay'ee miidhagdu Oromoon maal akka fakkaatu ammam akka ga'u duraan hawwan siiqqee fi abbootiin gadaa yeroo waltajjiirra dhaabbatan mul'isanii jiru.
kabaja keenya ulfina keenya waan nuuf taataniif abbootiin gadaan hawaasni keenya galatoomaa nurra oolaa bulaa isin jechuun barbaada. Irreechi bu'aa bayii addaa keessa darbee qormaata mana hin jedhamne keessa ce'ee warra irreecha dhoksuu barbaadan, warra irreecha awwaaluu barbaadan, warra irreecha qaanii gochuu barbaadan hunda injifatee ol ka'ee mul'atee bakka isaan awwaaluudhaaf irratti hojjetan sana hunda diiggatee awwaara irratti uwwisuudhaaf barbaadan hunda ofirraa harcaasee irreechi aadaan duudhaan uummata keenyaa iddootti calaqqisu uummanni keenya iddootti kabajamu ta'ee dhaloota har'aatiin as ga'ee jira. Baga gammaddan baga abbaa duudhaa kanaa taatan isin jechuun barbaada. Waan dhokfamuu hin dandeenye dhoksuuf yaalan. Waan baduuf hin dandeenye baduuf yaalan. Balleessuuf yaalan. Warri faallaa kanaa deeman har'as immoo irreechatti maqaa adda addaa kennanii warra gadi qabuu barbaadan. Dhaloonni kun dhaloota waan akkasiitiif ta'u miti. Dhaloonni kun dhaloota ibsa dabalataa barbaadu miti. Dhaloonni kun dhaloota waan xixiqqoodhaan muufatee rifatee gadi jedhu miti. Dhaloonni kun dhaloota dhokatu miti. Darbe barri sun lammata duubatti hin deebi'u. Kanaaf irreechi keenya uummata naannoo keenyaa bira darbee sabaaf sablammoonni ummatoota Itoophiyaa hundumtuu ayyaana kabajan. Ayyaana biyyootni ollaa kabajan. Ayyaana addunyaa irratti calaqqee guddaa ta'ee dhalli namaa waaqa isaa itti kabajatu, itti galateeffatu ta'aa dhufee jira. Kanaaf ayyaanni kun ayyaana Oromootaa qofa miti. Kana bira darbee jira. Kanaan booda qaamni kana dhoksee qaanii godhee duubatti deebisuu danda'u hin jiru. Jiraachuus hin danda'u. Kanaaf hundumti keenyayyuu hundaa ol ayyaana nu ol ta'e waan ta'eef akka sirriitti namni hubatu, akka sirriitti namni beeku taasisuu danda'utu nurra jira. Akka sila obboleewwan keenya Keeniyaa irraa jedhan kaasanitti aadaan kun amma sana jira, fagaatee jira. Kanaaf hora Finfinnee, hora Bishooftuu, hora Oromiyaa keessa malkaawwan jiran qofa irratti oduu hin taane Indiyaan Oshinitti, Reed Siitti achi hundatti irreeffanna jechaadha. Aadaan kun asirra ga'ee jira. Muummeen keenya murteessanii irreechi kun akka kabajamu, akka mul'atu, akka uummanni keenya kana keessatti of argu. Dhorkaan kana dura irra ture, gabrummaan kana dura irra ture. Cabee akka irraa awwaalamu gochuudhaan aadaan kun akka deebi'ee dagaagu taasisuu keessatti geenyumaanuu bakka hin bu'amne taphatanii jiru. Galatoomaa ulfaadhaa jechuun hin barbaada. Nuyi akka uummataatti fedhii biraan qabnu, nama biraa dhiibuu hin barbaannu, dhugaa keenya garuu tikfachuu barbaanna. Dhugaa nama biraas tikfachuu barbaanna. Kanaafuu tokkummaan ummatoota Itoophiyaa akka cimu barbaanna. Tokkummaan sabaaf sablammoota ummatoota Itoophiyaa cimu barbaada, akka cimu barbaanna. Oromoon qobaasaa homaa ta'uu hin danda'u. Ummatoota obboleewwan isaa hunda faana sabaaf sablammoota faana garuu waa hunda ta'uu danda'a. Waan yaade hunda ta'uu danda'a obboleewwan isaa faana. Kanaaf Waaqayyo nu gargaara. Waa hunduu nagaadhaan xumurama. Fedhiin adda addaa, wantoonni adda addaa jiran hundumtuu iddoon qabaatanii uummanni keenya immoo jabaatee iddoo hundatti wal kabajee wal eegee socho'uu danda'utu irra jiraata. Bareedee of bareessee uummata isaa bareessuu danda'utu irra jiraata. Kanaaf hundi keessaniyyuu boru hora Finfinneetti iftaan immoo hora Arsadeetti baatanii akka irreeffattan hin jajjabeessuun barbaada. Sirbaa taphadhaa, Waaqa galateeffadhaa, Rabbiin kabajaa.
kana goonee milkiidhaan in xumurraa bara dhufus immoo deebinee wal arginee in kabajna bara taanus akkanumatti itti fufaa dabalaa guddachaa deema haga sila obboleewwan keenyaatti dhaqnee haga Indiaan Ooshinii yookaan Reed Siitti haga irreeffannutti jabaannee itti fufnaa. Baay'ee gammannee jirra. Uummanni Oromoo dallarfanii baay'eeti irreecha kana yoo irreeffatu waggoota hedduun dura namoota isaanii lubbuu isaanii hedduun kan wareegamanii jiraniin xiiqii sanii fi biyya sanii kaanee kan nuti maddee kanatti ayyaana kana irreeffachuu fi kan dhufne baay'ee gammada kana hin jenne amma kanatti dhaga'ame dubbachuuf illee baay'ee baqa natti ulfaata baay'ee gammada. Kun irreechi kun irreecha xiiqiiti. Irreecha xiiqii iddoo Oromoon waggaa tokkoof adda ture guyyaa hadhaa kana Oromoo Shawaan, Wallaggaan, Arsiin Oromoo hundi guyyaa hadhaa kana wallaggii isaanii aadaa uffata aadaa fi mul'ifachuu tokkummaa Oromoo cimsuu iddoon kun guyyaa hadhaa kun guyyaa bakka adda ta'eeti. Kan nutti dhaga'an baay'ee bakka. Uummanni Gujii akkamitti ilaala irreecha? Uummanni Gujii irreecha jechuun tokkummaa bakka Oromoon bakka wallagguu gargar fageenya kiiloomeetira hedduu waan qabuuf wallagguu bakka Oromoon bakka aadaa fi aadaa Gujii, aadaa Shawaa, aadaa Arsii uffatoota keenya yoo walitti deebi'u baay'ee walitti midhaaga. Oromummaan namatti dhaga'ama. Onneetti namatti dhaga'ama. Maaliif fageenya waggaa tokkooti. Fageenya bakka waggaa tokko wal argee waan turreef yoo walitti dachaan akkas nyaannee dhugnee sirba aadaa yoo weellisnu gammada guddaadha. Guyyaa addaati kun akka keenyaatti amma kanatti dhaga'ama. Wanni muraasni tanaan dura alaabaaleen kenna. Kabbaa gadaa kan wanni Oromoo urgeessu dhoowwaa turane. Amma immoo kana ka adda ka godhu alaabaan keenya handhuura keenya irratti yeroo inni mirmirfamu baay'ee gammada guddaatti bakka natti dhaga'ame. Kanaaf bakka wannan jedhu bakka isuma kana baay'ee gammade. Wannan dhaamu Oromoon amma ayyaanni kun kiyyaadha. Waan kan koo ta'eef akka waan ofiita abbaatti jabeeffata. Jabeeffachuu qabnaa nagayaan seennee aadaa keenya mul'ifannee saba sablammiin akka fakkeenya akka inni nagaa ta'e akka saba sablammiin hubatanii akka isaanillee waliin kabajaan akka nuti waliin bakka walitti gorsinee walitti himnee kaane akka karaa nagayaatiin dhufne akka karaa nagayaatiin gallu jedha horaa bulaa deeban. Duraan dursee Abdul Jabbaar Sheekh Mammaamma jedhanii abbaa karra Soof Marii godina Baalee Bahaa aanaa Daawwee Qaachan iddoo seena qabeessa iddoo murtii Soof Marii dhufe jechuudha. Soof Marii sadarkaa addunyaatti bakka beekamtuudha. Bakka murtiin aadaa Oromootti kaleessallee itti aadeffattu iddoo mudatii, iddoo du'aatii, iddoo seena qabeettis turizimiiti. Bakka mudaa jechuudha. Qooda qabdi jechuudha. Irreessa keessallee bakka muda dhufanii bakka keessallee akka fakkii irreessaa qabdi jechuudha. Muda bakka muda jedhamu suni Soof Marii dhufe jechuudha. Holqi Soof Marii yeroo dheeraaftii fi Soof Marii iddoo seenatii iddoo guddaadha. Iddoo uumamaan Rabbiin bareechisee tolchee lagni web keessa yaa'ee iddoo miidhagina guddaa qabdu iddoo aadaa uummata Oromooti iddoo amantaati. Lafa kaleessa dagatamtee daandii hin qabne iddoo turistoota bultuu hin qabne kan dagatamtee turte jechuudha. Mootummoota darraa keessatti iddoo dagatamtee jechuudha. Iddoo aadaa uummata Oromooti biyya adda addaa namni miilan deemanii dhufan jechuudha. Ji'a tokko fa'aa ji'a lama fa'aa miilan deemanii dhufanii bakka daawwatanii bakka du'aa itti godhataa turan jechuudha. Yeroo ammatti iddoon dagatamtee itti miidhamtee abboonni keenya akaakayyuun keenya seenaa san qabanii arra dhugaan suni biiroo xaqalaa ministeera keenya dhufanii arra Dr. Abiyyiin dhufanii boota sanitti ilaalanii eegessan deebanii asii isaan galma sanitti wanta guddaa jechuudha. Sadarkaa itti nuu yaannin jechuudha. Daandiin ispaaltiin guddaan tolfamaa jira. Iddoon bultii hoteelli adda addaa sadarkaa fi eeggate jechuudha. Hoteelli ajaa'ibaa jechuudha. Hojjetamaa jira. Akkasitti bishaan qulqulluun achirratti bahee jira. Akkasitti iddoo san keessatti biqiltuun adda addaa dhaabatee lafti sun miidhagdee ammas immoo hin xumuramnee itti deemamaa jira. Baay'ee gammachuu guddaa waan hin eegamin jechuudha. Isaanis waan yaadan galmaan nu ganii wama keessanii waan kenna waan biyyaati sadarkaa addunyaatti qabeenya addunyaatti waan ta'eef har'a immoo sadarkaa guddaarra jira. Itti deemamaa jira. Dalagamaa jira.
haga tokko immoo hin xumuramne itti deemaa jira wajjin agarra jechuudha. Kanaaf iddoon sun iddoo guddaa sadarkaa addunyaatti iddoo turizimii addunyaarraa dhuftee ilaaltu. Kanaaf qabeenya uummata Oromooti, qabeenya aadaati, sirna gadaa keessa waan jiruuf tokkoffaa daandiin sun achitti argamuun namoonni daldalaaf gara daandii deeman Baalee Rooberraa haga Soomartti kiiloomeetirii 100 oli lafa bu'aa cehii qilee keessa deemaa turan jechuudha. Lafa ciccitee bishaan galaan balleessi ture. Amma ispaaltii sun argatamee uummanni suni faayidaa guddaatti argate jechuudha. Kanaaf tokko fayyaadhaaf mana yaalaa gahuudhaaf makiina wajjisan daftee geessuu dandeetti. Faayidaa guddaadha. Kanarraa immoo daldala adda addaatiif namoonni karaa haga daangaa Somaaliitti iddoo san deddeebi'anii daldala adda addaatiif karaan sun nama mijaawa. Kan ta'an sun immoo turistiidhaaf. Turistoonni baay'een achirraa ka'anii goobba bulanii kiiloomeetirii 100 kan deemanii achi bulanii achi deebi'an jechuudha. Ammaaf immoo ispaaltii sun hojjetame karaan sun hojjetame turistoonni baay'inaan bakka san dhufanii achi bulan jechuudha. Achi bulanii oolanii galii guddaa achitti galchanii waan guddaadha jechuudha. Bishaan qulqulluun argatanii sababa turistii kanaatiin sababa daawwannaa kanaatiin galii guddatu bakka sanatti argamee galuu danda'ama jechuudha. Kanaaf faayidaa guddaadha jechuudha. Faayidaa guddaa yaadanii jechuudha. Iddoon xayyaaraa achitti hojjetamuu fi qophiirra jirama. Daandiin adda addaa ispaaltiin wanni kun marri hoteelli kun mul'uun geeffame galii guddaa biyyattiif naannoo san dhiisitti naannoo san qofa dhiisitti akka Oromiyaattuyyuu akka Itoophiyaattu akka Afrikaattuyyuu galii guddaa Soomarri qabeenya guddaadha jechuudha. Kanaaf Awurooppaarraa Isiyaarraa biyyoota adda addaarraa dhufee ilaala jechuudha. Namni haalli hubata sanatti mijaa'ee ammoo inni dalagamaa jiru kun xumurame waan guddatu achitti argama jennee biyyis baay'ee gammachuu guddaatti qaba jechuudha. Uummanni hawaasis baay'ee itti gammada jechuudha. Kanaaf kana har'a mootummaa keenya keessatti kan argachuun kenna arguun kenna nullee dhaloota kana keessatti har'a abboota keenyarraa kaanee dur miilan deemaa turanii bakka argan ala san bulanii waan karra sin toltee karra sun bareeddee akkasi faayamtee tolfamtee biqiltuudhaan akkasitti tolfamtee akkasitti ijaaramuus nullee nurra dhala kanarratti nullee nu ga'uun kenna gammachuu guddaatti qabna. Namoonni yeroo san jiruu fi kan jiru kunis waan guddaadha jechuudha. Kanaaf gammachuu guddaatti qabna jechuudha. Maqaan koo Seefuu Kadirin jedhama. Ogeessa sona aadaati. Waggaa dheeraadha biiroo keessa ka ture. Duraan qorannaa fi piroomooshinii irra ture. Amma sona aadaa irra jira. Gaariidha. Amma sona aadaa jalatti wanni guddaan jiraatu akka waliigalatti waggaa sona aadaa jedhamu sonni aadaa hambaa of keessaa qaba. Industirii aadaa uffata aadaatiin wal qabatee industirii aadaa meeshaa aadaa of keessaa qaba. Ardaalee jilaa qaba. Sirna gadaa of keessaa qaba. Mana muuziyeemii yookaan ammoo iddoo godambaa of keessaa qaba. Kana malee immoo inni guddaan tokko waan duraan dagan beekumsa xabboo beekumsa Oromoo ka durii waan hawaasni osoo teekinooloojiin ammaa kun hin dhufin fayyadamaa ture qoricha aadaas haa ta'uu beekumsa aadaa kana if jalaa qaba. Mana murtii aadaa amma jiru if jalaa qaba. Kanneen sona aadaa waliigalatti amma damee aadaatiin wal qabatee wanni hundi isaa wanni baay'een isaa artii mataasaa dabalatee sona aadaa jala jira. Haa ta'u isa jalatti ammoo deebi'ee dameen isaa afaanileen as jala jira jechuudha. Damee adda addaan qaba. Amma wanni baay'een isaa ka duraan akka tibaantu duraan dagatame ka amma bahee ka amma ati jettuu kuni irratti duraan hin hojjetame yeroo gabaabaa keessatti bahee waan akka keessattuu industirii aadaatiin wal qabatee amma uummanni Oromoo baay'inaan uummata Oromoo qofaa mii sabaaf salammuun namni feestivaalonni adda addaa uffata aadaatti deebi'ee jira namni eenyummaa ofiitti deebi'ee jira. Kun ammoo deebi'ee cinaa tokkoon gabaa nama biraatii uumuudha jechuudha. Amma naannee wanni hundi isaa aadaa isaa duudhaa osoo gad hin dhiifne jechuudha. Wanni hundi ka deemuu qabnu sirni gadaa kan laalamuu qabu kan uummanni keenya keessattuu dhaloonni itti aanu kunis xiyyeeffatuu qabu. Wanni irraan fayyadamne wanni namni biratti nyaatee hin bulle wanni namni dhugee hin bulle kan irraan fayyadamne faayidaan qabdu. Aadaa keessaan gara diinagdeellee deebiftee gara beekumsaa deebitee diinagdee irraa fayyadamuu danda'uu qaba namni. Lammadammoo aadaan ol bahee beekumtii siin kennine faayidaan qabu. Inni biraa kareefu siin jedhu beekumsa xabbooti. Beekumsa xabboo jechuun beekumsa Oromoo qe'ee Oromoo ka duriiti jechuudha. Inni waan dagatame tokko duraan wanni dagatame ka namni ittiin beekne qabeenya if biraa qabnu osoo hin beekin nu biratti dagatame jira. Amma qoricha aadaa ka jennu kana amma namni afaan hin taane tokko qoricha bashaa jedhan maal bashaan akka nama warra yemeliluu dukkulaa dur jedhan borofa keenyaniin beelokku dukkulaa maqaa biraa nama baasan qoricha bashaa eessaa fidda bashaan kam isiin eenyu waan akkasii keessa nama galcha. Kana beekumsa xabbooti beekumsa warra sanilleen bakka isaa qaba. Anaaf atilleen ka bira qabna.
amma gaa siyaasa biraa immoo bashoomoo akka tuufu akka jedhamu miti amma dubbiin kiyya siigaa maqaa taappellaa kennan sanii kanaaf beekumsi kun beekumsa tabbooti beekumsa Oromoo dureerooti beekumsa Oromoo duroo kana gadi baafnee ammayyeessuu danda'uu qabna gaafa ammayyeessitu gaa qorannoo fi qo'annoo irratti hirkatnee jechuudha maal jechuudha sirni gadaa waa hunda caalaa yeroo wajjin deemuu kan danda'u if jijjiiruu kan danda'u teknooloojii bakka sadarkaa guddinni addunyaa ga'e waliin deemuu sirna danda'u sirna akkasii sirni kun sirna bakkuma takka tun saalfachiif kanaaf gaa maal godhuu qabna ammayyeessaa gaafa deemnu sani duudhaa isaa san ka duraa san osoo gadi hin dhiifne qorannaan amma maal jechuu barbaadete qoricha aadaa san hoggaa kanan duraan hamman qabu hanganaatu nama hagara dhukkubeef waan akkana kennama kajuu kuni hagan qabu ture ammayyeessuu jechuun nama maali qorannoo fi qo'annoo irratti hirkatee warra saayinsii fi teeknooloojiitii fi warra fayyaa wajjin warra fayyaa ogummaa fayyaa barate wajjin qorichi kun saayid effeektiin isaa yookaan miidhaan isaa maali bu'aan isaa maali waan jiru kana wajjin nama san duuba gargaara namni keenya ka beeku hidda fuudhee guuree hidda san dur abbarraa akka fudhate muka hiddaa baala hiddaa san beekuudha osoo nama miine akkasitti deeman jechuudha kanaaf ammallee beekumtillee argachaa deemaa jechuudha waan asitti qabnu alaawanni finnuuf hin jiru kanaaf qorichi waan akkasitu jira jechuudha sirna gadaa keessatti sona aadaa keessatti aadaadha inni yoo jechuudha biyyeen teenya keessa dawaalee adda addaa jira dawaalee kanatti fayyadamuudha walumaa galatti duudhaan nu harkaa qabnu kun eenyummaa isaa osoo gadi hin dhiifne industirii aadaa reefu sii kaaseen jira yeroo irreechi amma ga'u kana yookaan ayyaanonni feestivaalonni adda addaa ga'an kana dhaloonni hundi namni hundi akka irraa fayyadamuu danda'utti akka fayyadamuu akka ammallee addunyaatti beekamuu danda'u piroomoot ta'uu danda'utti karaa kanaan irratti hojjetamutu namarra jiraata jechuudha. Ishee galatoomaadha maqaan kiyya Toluu Eegnuun jedhama. Abbaa Duulaa Gadaa Tuulamaatii fi koree irreecha Finfinnee 2012 calqabe amma ammaa koree warra Bushootuutii fi hora Finfinnee keessa jira akkasitti hojjechaa jiru. Oromoon ammataadha jaalataadha. Ayyaanni kun immoo Oromoodha iddoo guddaa qaba. Iddoo guddaa qabu kana abbaatu waan ofii qabata. Abbaatu waan ofii guddifata. Waan kanaafuu keessummaan adda addaa biyya alaa biyya keessaa nutti dhufaa jirani akkuma amala akaakilee abaabileewota keenyaa sanitti haala gaariidhaan kaleessa abaabiloonni keenya bishaan dhoobodhe oo jedhanii gaafatan aannan namaa qica har'as immoo waan qabuun ummata nutti dhufaa jiru sabaa sallammii nutti dhufa alaa illee lammiin alaatillee nutti dhufaa jira keessummaan adda addaa dhimmi irreessaa dhimmi keenya kun immoo yuuniskoo irratti illee galmaa'eera caalumaan immoo akka galmaa'u numatu wal ulfeessaa numatu wal kabajaa ayyaana kanatti keessummaa nutti dhufu waan qabnuun simannee an harkaa dhabne illee jaalalaan koosisaan waan tokko illee noo jalaa gufuun tokko kan dhoofne waan tokko illee noo iskirbiittoon takka illee jalaa buute kaafnee fi kenninee fi akkasitti keessummaa keenya kabajnee aadaa qabnu san duudhaa qabnu san uumaa qabnu saniin ayyaana keenya waliin kabajuun barbaachisaadhaan jedha. Dhuguma irreechatti namni irreechatti bobba'u waaqayyo kadhachuudhaaf deema. Namni waaqa kadhatu immoo garaa qulqulluudhaan kadhata. Tokko maatii isaatiin illee yoo walitti bu'ee jiraate walitti araaramuu. Ollaadhaan yoo walitti bu'ee jiraate walitti araaramuu. Biyyaan walitti illee bu'ee jiraate walitti araaramuu. Jaalala irreechi nageenya irreechi namni irreecha bu'u garaa qulqulluudhaan hammeenya hamaa hamaata gatee hambooruun gannaa achuu hambooruun gannaa akka fudhatu jedheeti waaqa kadhachuudhaaf waan kana ta'eefu namni irreechatti deemu garaa qulqulluudhaan halloolullee aarellee qabbaneessee hoo dargaggeessa ta'e lakkii kanaa miti jedhee hoo qarreedhaan ta'e qarreenillee waliin dhimmi kun nu laallatu dhimmi kun nurraan bareedu dhimmi kun keenya kana jabeeffannaa wanna jabeeffannu kun nu harkaa baate akka isheen hin baane abbaatu jabeeffata. Har'a sabaa sallammiin iddoo adda addaati irraa nutti dhufaa jira ollaa irraa nutti dhufaa jiran
fakkeenya akka Sidaamaa, fakkeenya akka Dabuu, Gaamuu, akka Affaar, akka Sumaalee, akka Amaaraa, akka Tigraay, sabaa sallammii Itoophiyaa hunduu biyya keessaa ta'e, biyya alaa ta'e nutti dhufaa waan jiraniifu kaleessa abbootiin keenya nu barsiisan sana safuu duudhaa abbootiin keenya nu barsiisan sana akkasitti irreecha kana uummata nutti dhufu kana kabajnee ofiifillee wal kabajnee seera qaba. Irreecha irreeffachuun seera qaba. Dura abbaa malkaatiin dhaqee malkaa saaqaa. Isa dhaanee immoo abbootii gadaati akkasumas haadholii siinqetiin manguddoon hin jira, hayyoonni keenya hin jira, dargaggeessi immoo akkasumatti ayyaana isaa kana immoo abbootii keenya dura dursisiisee wal dhiibuudhaan dura isaan erga irreeffatanii tarteedhaan immoo tartee akkuma dhaloota isaanii saniin dargaggeessi keenyallee kana irreeffachuu qarreen keenyallee kana akkasitti wal kabajanii raatanii ta'u abbootii gadaa keenya manguddoo keenya hayyoota keenya keessumaa alaa illee nutti dhufullee kabajnee akkanatti waliin haa irreeffannu jedha. Thank you.